lafti nagaa waan nagaa lafti nagaa waan nagaa lafti nagaa ardii nagaa araddaan nagaa ardii nagaa araddaan nagaa Oromiyaan nagaa Itoophiyaan nagaa daangaan Oromiyaa nagaa daangaan Itoophiyaa nagaa Waaqa lafa jidduutti namni nagaa Waaqa lafa jidduutti namni nagaa Waaqa lafa jidduutti saawwan nagaa Waaqa lafa jidduutti saawwan nagaa nageenyi ititee saba Oromoo kana amaadii fi tasgabbii haa kennu nageenyi ititee saba Oromoo kana amaadii fi tasgabbii haa kennu gadaatu karoomina karooma jabeeffanna irreechi irree keenya Waaqa galatoonfanna handhuura abbaa kiyyaa qomoon koo lubbuu kiyya arrallee na boojii sirraa dhalachuun kiyyaa. Irreechi nagaa labsa araara labsa tokkummaa labsa waliin jireenya labsa irreechi jechuudha. Abbaan malkaa bahee Oromoon nagaayii jedhee gaafata. Laga ce'ee dhufee gaara marsee dhufee biitti nagaa taanaan dhufee Oromoon nagaayii jedhee gaafata. Irreechi nageenya irreechi araara irreechi galata. Amma irreechi kan Oromoo qofaatii miti kan sabaa sablammootaa ta'eera kan biyyaa ta'eera. Warra gaafsana nureebee uffata nurraa baasetu uffata gaafsana nureebee nurraa baase uffate akka irreecha kana dhufu taasifne jechuudha. Ganna tokko keessatti gizee lama irreessi kan kabajamu suni qabsoof keessaa suni aarsaaf keessaa qaba. Gaafa ni fatasteenye kanumatti dubbannu waan baay'ee salphaa kan itti du'e jiran kan itti maraate jiran. Oromoon waggaatti allama ayyaana irreechaa kabaja. Irreecha malkaa fi irreecha tulluu kan kabajamu yoo ta'u birraan barihee ganni dabree hawaasni Oromoo tokkummaan irreecha galataa kan itti galateeffatu irreecha hora Arsadeeti. Arra bakki itti argamnu kun hora Arsadeedha kan Oromoon bahaa dhihaa kaabaa kibbaa tokkummaadhaan bahee waggaatti birraan barihee dukkanni gannaa dabruu isaatiin wal qabatee waaqa kan ittiin galateeffatu hora Arsadee irratti argamna. Yeroo irreechi dabree bifa kanaan tajaajila bidiruu fi qurxummiitiin dargaggootni naannoo kanaa irratti ijaaramanii kan ittiin hojjetanidha. Ardaalee jira gurguddoo Oromoon qabdu keessaa horri Arsadee isa hangafa waggoota kuma hedduuf ardaa jilaa irreeffannaa ta'uudhaan tajaajileeti jira. Irreechi soonee gaarii uummanni Oromoo qabu keessaa isa hangafam. Tumaalee aadaa sirna gadaa keessaa mallattoo nageenyaaf tokkummaa calaqqee eenyummaa agarsiistuu jireenya uummata Oromoo hangafummaan beekaman keessaa isa tokkodha. Irreechi Oromoodhaaf mallattoo nageenyaati. Oromoon irreecha malee irreechi Oromoo malee hin bareedu. Waaqa uumamaay Waaqa caffeetuma Waaqa bareentuma abdiin teenya suma Waaqa shanan gadaay uumama hunda Waaqsal Gambooranaa nuti sitti yaana si malee maal qabna horaatti bobbaana irreecha irreeffanna galata galchanna laalii maree. Ummatni Oromoo saboota Afrikaa irratti ganamaan argamanii fi jiraachaa turan keessaa isa tokkoo fi hangafam. Hidda latiinsa kuushirraa kan waraabaman ummanni Oromoo lafa Nuubiyaa jedhamu biyya Misra har'aarraa hangafim Suudaaniif Itoophiyaa hammachuun jiraachaa akka turan galmeewwan seenaa ni mul'isan. Bara durdurii ummatni addunyaa soodduu harka fiitiin bocanii tolchaniif gaafa sagadan. Oromoon garuu humni addaa samiif lafa uume inni laggeeniif gaarreen uume akka jiru dursee ummata hubateedha. Ummatni ganamumaan qaroomee fi falaasama mataa isaaniin qabuun beekamu Oromoon ummata sirna gadaa addunyaaf gumaache. Ummata sirna guddifannaa addunyaan wal barsiise. Ummanni guddaan kun
uumama dinqisiifachuuf jaalachuu caalaa ummata uumaa kadhachuuf galateeffachuun beekamuudha. Oromoon waggoota 3,000 oliif sirna gadaan buluu qofa osoo hin taane irreeffachaa arra akka gahee ragaaleen agarsiisan hedduutu jira. Gaafa Oromoon dachee kanarratti sabni Kuush dachee kanarratti uumame irraa ka'ee kan wajjin jiraataa dhufe kan nagaa baatee dhufe irreecha jechuudha. Har'arra feestivaalii guddaa Itoophiyaa lakkoofsi namoota miiliyoona 10 olii itti hirmaachuun beekamu. Ayyaanni irreechaa uummata Oromoo hunda biratti guyyaa galateeffannaa, araaraa, antummaa namoomaa itti lallabamuu fi dhugoomuu kan jaalalli itti mirkanaa'u, guyyaa nageenyi itti siranuu, namaa sa'an waatimaatiin dukkana gannaarraa bahee booqaa birraatti ca'uu isaa kan gammachuu itti ibsatudha. Irreechi aadaalee gurguddoo ummanni Oromoo qabu keessaa isa hangafaa fi sirna gadaa keessatti beekamtii olaanaa qabu akka ta'e abbaan gadaa Tuulamaaf barreessaan gumii abbootii gadaa Oromoo akkanaan himam. Tulluu Baamuudatti bakka amma Finfinnee jiru kan naannoo hora Finfinnee Tulluu Baamuudatti wal argiin areeriin balloon bakkee uummanni Oromoo itti wal gahu. Wiirtuu siyaasa sirna gadaa immoo odaa nageeti. Oromoon akkasitti walii gale giddugala biyyaa waan taateef Oromoo dhiyaa, Oromoo kaabaa kibbaa, Oromoo lixaa wiirtuu siyaasa sirna gadaa hoggaa tokkotti yoo muudarraa gaddachoo achitti waan tumate achitti waan kaayate wiirtuu siyaasa sirna gadaa odaa nabee hoggaa 200 fi waan ta'e tajaajilee jira uummata Oromoo kana wiirtuu siyaasa sirna gadaa ta'e. Oromoon gaafa irreecha kana bahu marga cuqursa qabateet kaabaa kibbaa godinaalee hundaa Oromiyaa guutuurraa dhufe Oromoo qofa osoo hin ta'in jaallattootii fi deeggartoonni irreechaa addunyaarra jiran gaafa san yoo xiqqaate nama naannoo miiliyoona 8 haga 10 ta'uudha kan hirmaatu. Gaafa san namni kun hundi magaalaa kana keessa gahee nagaan bahuun isaa tokkoffaa nageenyummaa isaati. Inni biraa immoo abbootiin gadaa abbaan malkaa bahee Oromoon nagaayii jedhee gaafata. Laga ce'ee dhufee gaara marsee dhufee biitti nagaa taanaan dhufee Oromoon nagaayii jedhee gaafata. Waaqaa lafti nagaa, waaqni nagaa, lafti nagaa, gadaan nagaa, gadamoojjiin nagaa, maatiin nagaa, waatiin nagaa jedhee gaafata. Nagaa maaliif laga ce'ee nagaan gaara marsee dhufe waan ta'eef jechaadha. Araddaa wal argiiti irreechi. Nagaa qofa osoo hin ta'in araddaa wal argii Oromooti. Oromoon nagaan bara ba'uusaa iddootti ibsu waan ta'eef irreechi nagaadha. Ibsituu nagaa Oromooti, ibsituu nagaa biyya kanaati, ibsituu nagaa addunyaati. Yoo Oromoon nagaa ta'e biyyi kun nagaa ta'a. Kanaaf yoo Oromoon nagaa labse biyyi kun nagaa taati. Kan jedhu waan qabuuf abbootiin gadaa abbaan malkaa bahee Oromoo nagaa gaafatee nagaa ta'uu mirkaneesseeti galaa jechaadha. Saboota Afrikaa ganamaa keessaa tokko kan ta'e Oromoon sirna gadaatiin buluun addunyaa irratti kan beekamu ta'uu isaatiin alatti aadaaf duudhaasaa kunuunfachuun uumama jaalachuuf dinqisiifachuun uumaa isaa galateeffachuuf kadhachuudhaan sabata sodduu harkaan tolfameef sagadee hin beeyne akka ta'e immoo gaazexeessaaf qorataan aadaa Marga Hangaasuu akkanaan ragaa baham. Inni biraa ganamuma irreechi kun akkamitti dhufe akkamitti jalqabee akkamitti biyyi Kuush kanarraa gara kanatti ce'e jedhee namoonni baay'een gaafatu. Fakkeenyaaf waggoota dheeraan dura addunyaa kanarratti soodduuwwan dhaabanii itti sagadaa turan. Gaafa kana Oromoon malkaa fi tulluurra dhaabbatee waaqa kadhachaa ture. Amantiiwwan soodduuwwan dhaabanii itti kadhatan kun biyya kana galuudhaaf yaalii taasisaa turan. Ayyaanni irreechaa sirna gadaa waliin wal qabatee waggoota 3,000 oliif kabajamaa akka tureen galmeewwan seenaa ni mul'isu.
Oromoonni naannoo golga laga Abbayyaa jiraataa turan malkaa Abbayyaatti bahuudhaan bara durdurii akka irreeffachaa turan ni agarsiisa. Irreechi Oromoo waggaatti allama bakka takkaa bahanii kan irreeffatan yoo ta'u irreecha malkaa fi tulluu ja'amuun adda baafamanii jiran. Irreechi tulluu Arfaasaa keessa kan gaggeeffamu yoo ta'u Oromoon tulluutti bahuudhaan kan ittiin kadhannaa gaggeessudha. Yaa Waaqa ganna kana roobdee roobaan nun balleessin, yaa Waaqa caamtee beelaan nun agabsin, rooba nagaa nuu roobi, waatii maatii keenya nagaa nuu godhi jechuudhaan dukkana gannaa akka nagaan isaan dabarsan kan ittiin kadhatan irreecha Arfaasaatiin. Waatiin Bitootessaatuun immoo irreessa Abraasati. Irreessi Abraasaa kun immoo kan kadhatan kan kadhannaati jechuudha. Kan kadhannaa akkamitti hoggattoo kadhatan hoggattoo jettu yoo bonni namatti hammaate caamni hammaatee yoo saawwan waan lafaa fuudhan dhaban yoo gogiinsi baay'ate uumamaan wal qabatee waan baatii Bitootessaa tanatti gara eeblatitti deemu akka nuu roobu lafti akka nuu magartu bonni akka nuu gabaabbatu roobni akka nuu dhiyaatu ka tulluu bahee kadhatu jechaadha. Oromoon tulluu bahee kadhatu jechaadha. Tulluu bahee kadhannaa godha jechuudha. Ganni roobee leegni guuteem margi margee qonni qotameem waa hundi erga dabree birraan dhufam. Birraan bariinaan roobni caameem lafti qooruu eegallaan abaaboon daraaraan lagni hir'annaan asheetni baanaan Oromoon gammachuu qabam. Yeroon kun isaaf waan addaatim. Kanaaf irreecha malkaatti bahuudhaan yaa Waaqa kan dukkana gannaa kana nagaan nu dabarsitem, kan roobdee nun balleessin, caamtee nun agabsin, booqa birraa nu garsiistem. Galata kee jechuudhaan malkatti bahanii galateeffatan. Oromoon irreecha gandaa hanga malkaa bahanii akka irreeffatan ammaas hoogganaan biiroo aadaaf turizimii Oromiyaa obbo Hussein Fayyisoo ni himan. Irreechi sirna gadaa Oromoo keessaa ayyaana guddaa fi uummanni Oromoo itti kabajatu keessaa isa tokkodha. Irreechi waa hunda jechuun danda'ama. Irreechi diinagdee keessatti gahee guddaa qaba. Irreechi hawaasummaa keessatti gahee guddaa qaba. Irreechi siyaasa keessatti gahee guddaa qaba. Irreechi walitti dhufeenya uummatootaa keessatti walitti dhufeenya Oromoo kan itti cimsu. Oromoon irreecha yeroo lama kabajata. Tokko birraa barii kan kabajatu. Lammaffaa irreecha Arfaasaa kan kabajatu. Irreechi Arfaasaa kun kan malka tulluu irratti bahee kabajatu waan ta'eef lammaffaa irreechi kun immoo irreecha malkaa irratti kabajatu. Kanaaf irreechi kun tokkummaa Oromoo bal'inaan kan itti cimsu. Uummanni Oromoo waaqa isaa kan itti kadhatu. Amma namni tokko tokko inni itti yaadu amilkoodha maalidha sanii miti. Gizee birraa kabaju bara ganna keessaa nu baaftee rakkoo keessaa baaftee bara barii nu goote baga kanaan nu geette jedhee kadhata. Gizee ka Arfaasaa kadhatu rooba nagaa ganna nagaa nuufiti bunan keessaa nu baaftee gara gannaatti nu ceessaa jirta. Qonna nagaa midhaan gaarii hunda isaatti nu oomishti isa kadhata jechuudha. Kanaaf irreecha jechuun ka galataati. Galata kan itti galfatta. Kan waldole kan walitti araarfata. Kan araarri kun immoo maatii irraa jalqaba. Ollaatti dhaqqaba. Akka naannootti dhaqqaba. Akka waliigala Oromootti dhaqqaba. Kanaaf irreechi kana keessatti immoo miidhagina aadaa uffannaa, aadaa nyaataa, aadaa walitti dhufeenyaa kan itti argamu irreechi mallattoowwan adda addaa kanneen ibsamaa jechuudha. Irreechi birraa barii birraa irratti kabajamu kan ganna baanee yeroo bacaqiin qooru yeroo abaaboon dhoohu birraan bari'uusaa mallattoodha jechuudha. Irreechi bifa lamaan kabajama. Irreecha tulluu fi irreecha hora irratti yookaan
laga irratti bishaan irratti kabajamuudha. Kan hora arsadee irratti kabajamu irreechi hora irratti kabajamu kan bishaan irratti kabajamu irreechi ganni nagaan darbuusa itti ifuudha jecha. Oromoon gaafa irreecha kana bahu marga cuqursa qabateet kaabaa kibbaa godinaalee hundaa Oromiyaa guutuurraa dhufee Oromoo qofa osoo hin ta'in jaallattootii fi deeggartoonni irreechaa addunyaarra jiran gaafa san yoo xiqqaate nama naannoo miliyoona 8 haga 10 ta'uudha kan hirmaatu. Gaafa san namni kun hundi magaalaa kana keessa ga'ee nagaan ba'uun isaa tokkoffaa nageenyummaa isaati. Sirni kabaja ayyaana irreechaa sadarkaa sabaatti giddugaleessa tokkotti kabajamuun giddugaleessa tuulamaa keessa magaalaa Bishooftuu hora Harsadee fi hora Finfinneetti wal arguudhaan itti irreeffatan. Irreecha kanarratti Oromoon baha dhihaa kaabaa kibbaa lakkoofsi miiliyoonotaan itti lakkaa'amu wal arkanii irreeffatan. Oromoon nagaa jaalatam, Oromoon jaalala qabam, hariiroo obbolummaa isaanii itti dagaagsatam, seenaa calaqqee eenyummaa isaa itti mul'ifatam, irreechaaf jaalalaaf kabajaa olaanaadha qabam. Oromoon yaada garaasaa bakka ittiin dabarfatum wal harkaa tokkummaa isaa kan itti mul'ifatu irreecham. Oromoo fi irreecha adda baasuun hin danda'amu. Irreechi nagaa keessatti qooda guddaa qaba. Irreechi jalqabu waayyuu amantii miti. Sanyiidhaan nama hin qoodu, siyaasaan nama hin qoodu, lagaan nama hin qoodu, diimaa gurraachaan nama hin qoodu. Irreechi kan hundaati. Kana jechuun maaliin kana keessatti nagaatu jira. Eega sanyii sin qoonne nagaa. Eega afaan sin qoonne nagaa. Eega ollaadhaan sin qoonne nagaa. Eega amantiidhaan sin qoonne ati musliimaa, ati kiristaanaa, ati ortodoksii, ati waaqeffata hin jiru. Kanaafuu irreechi nagaa. Nagaa labsa. Araara labsa. Tokkummaa labsa. Waliin jireenya labsa irreechi jechuudha. Irreechi nageenya. Irreechi araara. Irreechi galata. Biyya addunyaa kanarratti nagaa fiduudhaaf saba guddaa Kuush gaanfa Afrikaa irra jiraatu kana wajjiniin nagaa baatee waggaadhaan osoo hin taane jaarraawwan hedduun kan nagaa baatee har'a anaafsi amma jirru kanatti qaqqabe jechuudha. Kanaaf sanarraa kaanee gabaabumatti irreechi maali yoo jenne irreechi nageenya jennee bira darbine. Irreechi irree keenya gabaabdutti yoo ibsuu barbaadame irreechi irree keenya xiqqoommoo yaadatti kennuudhaaf irreecha jechuun uummata Oromoo biratti bakka guddaa qaba. Duraati seenaa yeroo dheeraa waggoolee 60 aadaa fi duudhaa Oromoon qabdu keessatti bakka guddaa qaba. Oromoota walitti fidaa, Oromoota xiqqaa fi guddaa, dhiiraa fi dhala, dargaggoo fi jaarsolee san caalaallee dabree immoo Islaamaa haa ta'u, Pirotestaantii haa ta'u, Ortodoksii haa ta'u kan walitti fidu waa hedduutu irreecha adda godhaa. Irreechi uummata Oromoo biratti irreechaan irreedha jechuun yaada jechuudha. Mareehoo alaamanaa nuu toli yaa Waaqayyoo hoo mareehoo ti araaramii yaa Waaqayyoo hoo ja'aniin gabbisayyoo roobee biyya gabbisayyoo roobee biyya gabbisee kan ittiin ja'amudha. Irreechi coqorsa jiidhaa harka qabatanii geggeeffamam. Irreechi bakka nageenyi guddaan itti argamudha. Lakkoofsi baay'een bahanii kan ittiin geggeeffamudha. Yeroo dhihoo as ayyaanni irreechaa feestivaala guddaa wal harkaa uummata Oromoo qofa osoo hin taane kan uummanni Itoophiyaa sabaa sablammoonni itti hirmaatan taheeti jira. Dagaagina aadaa Oromootiifis gumaacha olaanaa taasiseeti jira. Irreechi tokkummaa Oromoo cimsuu keessatti qoodni inni qabu olaanaa ta'uu keessa beektootni akkanaan himan. Oromoon kallattii afranii dhufu Oromoon akkamitti akka qabatu Oromoon akkamitti akka weeddisu
Oromoon akkamitti akka uffatu saba kanammoo afaan isaa tokko ta'ee saba bal'aa kan saba bal'aa jiddu galeessa biyyaa jiraatu kan saba dirree qulqulluurra jiru saba dirree bareedarra jiru saba jaalataa saba hammataa jiddu gala kana keessatti immoo hora Finfinneeti irratti inumaayyuu miira Oromoo cimsee tokkummaa Oromoo tokkummaa sabaaf sablammii 80 oli ka jiru sabaaf sablammii 80 oli kuni jaalala Oromoo qabu sirna gadaa Oromoo qabu fayyaalummaa sabni Oromoo qabu Oromoon keenya jedha malee wayaa aadaa Oromoo uffachuudhaan Oromoota xiqqaa ol ka'ullee abdii kennuudhaaniif hamilee kennuudhaaniif Oromoota gara adda addaatii kutaa adda addaatii araddaa adda addaatii walitti fiduu keessatti akkuma reefu jetti Oromoota amantaa adda addaa qabu kan siyaasaa adda addaa qabu tokkolleenu irreechi irree keenya jechuudha walii qabu keessatti dhuguma irree Oromoo agarsiisa abdii Oromootillee agarsiisaa jechuudha. Bakkaata hayyoonni Oromooleen itti wal qunnaman barsiisonni Oromooleen itti wal qunnaman dargaggoonni Oromooleen shamarran Oromooleen itti wal qunnamanii waggaa waggaatti yookiin amata amatatti tanaafi abuuramee jaalatamee yoomuma dhufa jaanii akkasitti eeggatamaa jechuudha. Ayyaana akkasitti eeggatamu keessaa tokko akkaataa inni dhaqee uumaasaa itti galateeffatu sitti mul'ata jechuudha. Sana booda immoo akka ittiin walleessaa walleessutu sitti dhufe jechuudha. Shaggooyyeetu si keessatti uumama. Shaggooyyee namni cinaaksanii ka'ee dhufee hora arsadiitti shaggooyyee shubbisu sanatu sitti mul'ata jechuudha. Akka tuulamni itti sirbu sitti mul'ata jechuudha. Akka booranni itti sirbutu sitti mul'ata jechuudha. Akka itti macci dhufee hayyaasee jedhutu sitti mul'ata jechuudha. Kanaaf yoo kuni Oromoon tokkummeessine isa kamtu tokkummeessaa. Erga ayyaanni irreechaa kabajamuu jalqabeen Oromoon wal harkaasaa gabbifachaa dhufeem dagaaginni aadaa Oromoo roga uffannaa fi sirna soorataa walii barachuu irrattis gumaacha olaanaa taasiseeti jira jedhan. Fakkeenyaaf gaafa waa'ee irreechaa kaaftu egaa dursee kan mataa keetti dhufu Oromoodha. Erga Oromoo mataa keetti dhufe immoo uffannaawwan aadaa gaafa irreechaa sana Oromoon ittiin faayamee dhufetu sammuu keetti dhufu. Fakkeenyaaf osoo har'aan booda amaan hin dhufin irreechi kun dhaabbate ati mana teessee gaafa irreechaa akka Oromoonni ituu umbannaa itti uffatantu iddoo irreechaa sanaa sitti mul'ata jechuudha. Akka booranni itti uffatutti sitti mul'ata, akka tuulamni itti uffatutti, akka macci itti uffatutti, akka siikkoo mandoo itti uffatutti, akka raayyaan wallo itti uffatutu sitti mul'ata jechuudha. Sababiin isaa miidhagina baatee faaya baatee dhufa jechuudha. Irreechi aadaa beeksisuu keessatti gahee guddaa taphate, shoora guddaa taphatee jira. Maaliif Oromoon waliin beektu ture. Achirratti Oromoon kan wal bartu, yaada ofiitis dabarfattu. Irreechi anaaf aadaa tiyya beeksisuudhaaf sadarkaa takkaffaarra jira irreechi. Waggaa afuriin asitti dabalaa dhufee keessattuu irreecha bara 2018 as baay'ee dabale. Duraan yeroo irreecha namoonni muraasa uffata amma irreecha waggaan dabalaa jira. Amma immoo yeroo wal fuudhaa bakka hedduutti miidhagsanii itti fayyadamaa jiru. Ammas guyyaa dhalootaa waamicha adda addaati irratti itti fayyadama dabalaa dhufeera. Keessattuu ammayyeessanii bareechanii kan jedhamu. Yoo dhawaatan isaan dabalaa dhufaa jiru. Amma asii fuudhanii gara biyya alaatiitti sirna biyya adda addaa keessatti hojjetamu. Akkasitti itti fayyadamaa jira. Baay'ee dabalaa dhufeera. Inni biraa kaalcharaal ekscheenjii goona. Indiyaa wajjin gooneera. Indiyaa wajjiniin kaalcharaal ekscheenjii gooneera. Next imbaasii Israa'el wajjiniin goona. Imbaasiiwwan biyya kana keessa jiran ergaa dabarsiniif jira. Waliin jiruu fi jireenya lammii biyya kanaa qofa osoo hin ta'in lammii addunyaa wajjiniin nagaa waan jenneef waliin jireenya keenya cimsuudhaaf walitti dhufeenya keenya cimsuudhaaf dippiloomaasii keenya cimsuudhaaf gahee guddaa qaba irreechi. Akka keessa beeytootni himanitti yeroo ayyaanni irreechaa ga'u namootni uffata aadaa Oromoo godinoota garaagaraa ammayyeessanii hojjechuu inni bahaa dhufee uffata aadaa
Oromoo warra lixaa bitachuu, inni kibba jiru uffata aadaa Oromoo warra kaabaa bitachuu, wal jijjiiruu fi uffachuu, tokkummaadhaan aadaansaa xiyya je'ee fudhachuu irratti wal hubannaa guddaa uumeeti jira ja'an. Xiyyaa osoo hin ta'in keenyaa wanti kun keenya jenneeti walirraa fudhannee amma yeroo uffata takka dizaayin goonu Arsii fi Baalee walitti finnee gaafa galiin fa'aa jira. Harargee fi Arsii, Jimmaa fi Arsii, Jimmaa fi Harargee akkasii walitti finnee gaafa galiin jira. Maaliif tokkummaa uumuudhaaf jechuudha. Gargar baasnee osoo hin ta'in walitti finnee walitti sissinee akka bareedutti uummata keenyaaf gaafa dhiyeessinee jira. Hedduu namni Harargeedhaa dhufe Harargee naaf fide jedhanii argu. Kan Baalee naaf fide, kan Walloo naaf fide, kan Kamisee naaf fide. Arsiidhaa dhufe Harargee gaafata. Baaleedhaa dhufe kan Walloo gaafata. Tokkummaa jabeessuu irratti baay'ee gaarii dha yaada. Nama ofii kiyyarra yoo ka'u yeroo hedduu kan uffatu kan Harargee kan bakki itti dhalate Arsiidha. Kan Harargee kan Walloo kanneen uffatu. Namni biraan immoo achi dhufanii kan gaafatan kan biyya kan Harargee yoo dhufan kan Baalee, kan Walloo, kan Wallaggaa kanneen gaafatanii akkaataa isaanii itti fayyadamu. Namni kanaan dhufee kan qofa naaf fide jedhee itti murteessu hedduu argaa hin jiru yeroo baay'ee. Kan argu waan akkasii kana. Kan Sikkoo Mandoos nan uffadha. Kan Harargee kan Afran Qalloos nan uffadha. Kan Booranaas nan uffadha. Kan Ituus nan uffadha. Ammas Walloo uffattee jirti. Ammas immoo kan Walloo uffadheera. An Oromoodha. Oromoon Oromoodha. Waan kana ta'eef an Oromoo waan an ta'eef waan Oromoon gootu hundi nan godha jechaadha. Irreechi hora Finfinnee jalqabamuun isaa ammaas ifiifuu guddina aadaa Oromootii fi calaqqee irreechaa agarsiisuu fi feestivaalii guddaa Itoophiyaa taasisuu keessatti qooda olaanaa qaba jechuudhaan himan. Harka qullaatti dhufne Finfinneetti irreechi. Mallaqa qabatee dhufe. Biiliyoona hedduu qabatee itti dhufe. Bara kana laaltanii jirtan. Yoo xiqqaate akka tilmaamaatti gara biiliyoona 20 olii magaalaa kanatti. Kun immoo karaa inni dhufuun wayyaa industirii wayyaa magaalaa kana keessatti ittiin gurguratu baay'eetu jira. Nyaanni ni jira, bishaan ni jira. Agarsiisni adda addaa hedduutu as keessa jira. Addunyaarraa turistoonni adda addaa ni dhufu. Baasonni as jiran hundi isaa sabaaf sablamoonni adda addaa ni dhufu. Kana waa qabatee dhufe harka duwwaa qabatee dhufe irreecha jechuudha. Isa caalaa immoo nu nagaa barbaanna, tokkummaa barbaanna, wajjin jiraanna, nagaa isin labsina jedhanii uummanni Finfinnee bara kana barreen gaddaa irraa ilaalee yeroo firfaadhaatti qabanii kan bara darbee irraa ilaalee bara kana abbaatti ta'e jechuudha. Irreechi jaalala, irreechi nageenya, irreechi walitti dhufeenya uummataa dagaagsaa, irreechi roga diinagdeetiinis utubaadhaan, irreechi waamara Oromootiin, calaqqee waliin jireenyaa fi madda tokkummaa Oromootiin. Oromoon irreechaaf bakka guddaa qabam. Irreechis Oromoo malee, Oromoonis irreecha malee hin miidhagu jaan. Kanaaf artistootni Oromoodhaan irreechaan wal qabsiisuun waa'ee irreechaa hedduu ittisan. Irreecha beeksisuu fi babal'isuu keessattis hedduu hojjetan. Gaafa adeeroo ayyaana irreechaa irratti argitu gaafa Haacaaluu Hundeessaa Rabbi jannataa kaa'uu fi achitti argitu edaa ayyaanni kun kan kiyyaayi, edaa direen koo achi jiraayi, edaa namni nan jaaladhu namni nan dinqisiifadhu yoo achi jiraayi jedhanii namoonni sirna kanatti hirmaachaa deeman jaran dabalan jechuudha. Jarreen kun gaafa dhufan immoo waa baatanii dhufu. Maal baatanii dhufu? Tokko eenyummaa baatanii dhufu. Lammata uffannaa aadaa baatanii dhufu. Suni qabsoo of keessaa, suni aarsaa of keessaa qaba. Gaafa ni fatasteenya kanumatti dubbanne waan baay'ee salphaa kan itti du'e jira, kan itti maraate jiran. Shananiin tumii, gadaa shananiin tumii, odaa shanan jalatti jaalalaan waliin bulee. Kan dharaaf hin dhaabbanne amanaaf cubbuu nyaatee, kan hundumaa danda'u dunda firratti baatee. Saba garaa bal'atu, saba garaa galaanaa, Oromoo lammii kiyya kottu irreecha baana jira. Artistoonni waggoota akka illee ergaa uummata biraan gahuu fi uummata bira tursiisuu keessattuu
qooda cimaa qaban osoo ana qofa illee hin ta'in keessattuu gara sirbaatti fakkeenyaaf yoo ilaalle hawaasa tokko keessatti fiilmiin barbaachisaadha. Ispoortiin barbaachisaadha. Akkasumallee kitaaba barreessuunis barbaachisaadha. Jibbinus jaalalus immoo sirbi caalatti barbaachisaadha. Namni tokko fiilmii tokko yoo akkam guddate gulama irra deebitee ilaalta. Kitaabaas namni aadaa akkasii qabaatee warrummaan biittee aadaa qabdu sanillee waggaa hedduu kitaaba irra deddeebi'anii hin dubbisan. Kitaaba tokko dubbifna jechumatti. Sirba immoo irra deddeebitee caqasa. Waggaa irra deddeebitee caqaste hanqasuma takka hawaasa keessa dhiisaa jechuudha sirbii. So ergaan karaa sirbaatiin ergan wagguma takka illee cimtu. Vocal artist warri jennuun kuni ergaa yeroo dheeraa hawaasa bira kaa'achuu danda'anii waan irreechaa yoo sirbitu immoo irreechaa kana warri dur beeku caalaa hamma lafaa ol ka'us jaalachaa barachaa dhufaa jechuudha. Irreechaan kana gayaa ta'u, irreechaan ka gammachuu, irreechaan ka walitti dhufeenya. Gadaatu qaroomina, qarooma jabeeffanna, irreechi irree keenya waaqa galatoonfan, handhuura abbaa kiyyaa, qomoon koo lubbuu kiyya, arrallee na boojii sirraa dhalachuun kiyya. Irreecha kanarratti sadarkaan isaa akka inni guddatuuf gaheen inni guddaa qaba. Hayyoon artistoonni dhaloonni ammaa kun baay'inaan waa'ee irreecha kana ibsuu keessatti baay'ee akka inni babal'atuuf gahee guddaa taphataniiru artistiin keessatti hojjetu. Aadaa waloo uummata Oromoo bahaa dhihaa kaabaa kibbaa waliif fidee tokkoomse. Kan waliin jiraachisee wal barsiise. Aadaalee tumaalee sirna gadaa gurguddoo keessaa isa hangafate. Ayyaana irreechaa feestivaala guddaa uummata Itoophiyaa taasisuudhaaf hojii bal'aan hojjetameeti jira. Duuba kana caalaa dagaagsuuf dhaloonni har'aa waliigalteef wal hubannaa uumuu keessatti hojiilee jajjaboo hojjetaman bifa kanaan dinqisiifatan. Amma irreechi kan Oromoo qofaatii miti. Kan sabaa sablammootaa ta'eera. Kan biyyaa ta'eera. Anam fuula duratti mukaan Afrikaatiif kan addunyaa gochuuf itti deemaa jirra. Kanaaf irreechi sadarkaa sadarkaadhaan guddataa itti deemaa jiru. Bara kana gara biiliyoona 10 hirmaate. Bara itti aanu dachaa kanaatti dhufa. Oromoon immoo malkaa isaatti ol ga'uun sabaaf sablammoota ijaarsa amma adeemsa mootummaan ijaaraa jiru. Federaalizimii jedhaman kana keessaa Oromoo keessatti kan jiru. Oromoo keessaa immoo irreecha keessatti mul'ata jechuudha. Irreecha keessatti agartan Walaayittaa yoo sirbu argitaniimti. Sidaamni yoo sirbu, Kambaataa yoo sirbu, Amaartaa yoo sirbu, Alaabaa yoo sirbu argitanii miti. Faranjoota illee agartanii warra Keeniyaa irraa dhufa yoo sirbu. Federaalizimii kana caala jira. Kiyya malee hin ta'u kiyyummaan qabu. Oromoon sooshabil waan ta'eef uummata dhufu nagaa waan simatuuf namni cinqamee dhufuu hin qabudha. Nutu waardiyaa isaanii dhaabbata, nutu isaanii eega. Nu daawwachuu, nu wajjin selebreet gochuu warri dhufan addunyaa guutuurraa dhufuun hin danda'a. Nutu isaanii cinqama malee isaan nu cinqamuu hin qabanidha. Gaafa irreecha alaabaa abbaa gadaa qofadha. After this ta'uu kan qabu. Angoonis sanuma bara 2015. Ammataan nukkubu jiraachuu danda'a. Gadaadha akka sirna gadaati. Tumaa sirna gadaa gaggeessina malee labsii miti. Bifa abbootiin gadaa kallattii kaa'an eegnee tumsa goonee kabajna irreecha keenya. Malee mootummaan sagantaa wayii nu qopheesse yookaan akka mootummaatti sagantaa wayii qopheessine. Dhufanii barreessuu, dhufanii nu wajjin gammaduu, nu wajjin sirbuu, nu wajjin uffachuun hin danda'amaadha. Big festival gaafa Afrikaa keessatti festivaala guddichaadha. Hirmaattonni isaa miiliyoonota. Color variation hin jiru, religious variation hin jiru. Namni irreecha deeggaru jaalatu gammadu hundi dhufee irreecha nu wajjin hin kabaja jechaadha. Har'arra ayyaana irreechaa feestivaalii Afrikaa taasisuudhaaf hojiin hojjetamaa jira. Agarsiistuu tokkummaa Oromootni biyya keessaa qofa osoo hin ta'in biyya alaa itti hirmaatan sabaa sablammootni biyya teenyaa ayyaana guddaa Oromoo kana miidhagsuudhaaf qooda fudhachuudhaaf waliin jireenya agarsiisuudhaaf kan ittiin hirmaatan aadaa gaarii ummata keenyaati jechuudhaan akkanaan himan. Oromoon jaalataadha, Oromoon hammataadha, Oromoon moggaafataadha, Oromoon ka ofii godhataadha sirna gadaatitti waan buluuf. Kanaafuu hawaasni sabaaf sablammiin hedduu irreessa kanarratti hin hirmaatu. Darbee olloonni keenyallee
olloonni keenyallee jaalala Oromiyaa qabu, jaalala Itoophiyaa qabu. Ollaan keenya amma hoggattoo barbaadde Sumaalee, Sudaan irraa biyyoota alaatii hin dhufu. Keeniyaarraayis inumaa jilli tokko bara kan dhufee jira. Itti fufiinsanii dhufaa. Olloonni keenya immoo kan Itoophiyaa keessa jiran ka akka Sidaamaa, ka akka sabaaf sablammii, ka akka Benishaangul, ka akka Sumaalee, ka akka Tigree, ka akka Affaar kun miira o'aadhaan hamilee cimaadhaan ayyaana kanarratti argama. Baay'inni nama irreechatti irreeffatu dabalaa deemamoo dabalaan jiru kan jedhu dabalaa jira. Akkamittiin dabalaa jira? Dhalli namaayyuu dabalaa jira. Namniyyuu irreechi galee fi irreechi nageenya ta'uusaa baree saba biraa dabalatee kaleessa Oromoo qofatu irreeffachaa ture. Oromoo keessaa isa kam? Oromoo Tuulamaa qofa sirnaa fi amantiin idda addaan cite. Sana booda gaafa jabaate kunnoo amma Cinaaqsanitti, kunnoo amma Beegiitti, kunnoo Keeniyaa keessaa amma Mombaasaatti dhufee danduu irreeffachuu jalqabe jechuudha. Kanaaf irreechi kun namni irratti hirmaatu dabalaa deema yoo jennu ragaa akkasii lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Irreechi siyaasas miti. Irreechi kan biraa irratti dhiibbaa kan geessisus miti. Peaceful celebration. Waliin jireenya sabaa fi sablammootaas ni labsa. Tumaalee sirna gadaa keessaa inni tokko abbaa sa'aa, abbaa caffee kan jedhamutu jira. Tumaa keessatti jechaadha. Abbaa caffee jechuun abbaa lafa sanii jechaadha. Abbaa qe'ee sanii jechaadha. Abbaan caffee yoo raawwii isaa istiraakcharii isaa keessatti yoo raawwatu namooti caffee san keessa jiran ardaa sanirra jiran hunda nagaatiin akka isaan jiraatan abbaan duulaa moo eegumsa godha. Eenyummaaf maalummaa uummata Oromoo agarsiisuu keessatti ayyaanni irreechaa qooda olaanaa qaban. Duudhaa ganamaa uummata Oromootiin sirni gadaa qabeenya guduunfaa uummata Oromoo akka ta'e ni beekama. Irreechi ayyaana galateeffannaaf kadhannaa yoo ta'u, irreechi ayyaana hariiroof nageenya uummata jiru kan ifatti itti agarsiisudha. Irreechi waltajjii uummanni Oromoo bahaa dhihaa kaabaa kibbaa giddu galeessa biyyaatti walitti dhufanii kan ittiin wal arkan akka ta'e ni beekama. Tumaalee sirna gadaa jajjaboo keessaa hangafatee ayyaanni irreechaa Oromoodhaaf mallattoo sabboonummaa isaatiin. Irreechi dhalootaan gahaa kunnoo umrii waggoota 3,000 ol lakkoofsisaa nama 6 hanga nama miiliyoona 10,000 hirmaachisaa har'arra gaheeti jira. Oromoon har'aas dhaabbatee hegeree isaa ijaaruudhaaf qulqullina irreechaa tiifatee Oromoon garaagarummaa keessatti tokkummaa isaa cimsatee aadaa waloo isaa dagaagsifate mariidhaan gabbifate ilaaf ilaameedhaan wal dubbate kunnoo nageenyummaa irreechaa tiisee falaasama irreechaa gadaa duudhaalee safuu ijaarsa biyyaatiif oolchuun tokkummaa fi waliin jireenya isaa itti agarsiisu. Irreecha ayyaana abdii fi ca'umsa jireenyaa, irreecha sirna galateeffannaa ummata guddaa hirmaachisu kan biyya teenyaatiin aadaa duudhaa safuu falaasama Oromoodhaa waggoota 3,000 oliif ittiin buleem kan arraas itti jiraachaa jiru feestivaalii guddaa Itoophiyaadhaan bahaa dhihaa kaabaa kibbaa lakkoofsi namoota miiliyoona 10 itti hirmaatu tokkummaa nageenyaaf jaalallee hariiroo obbolummaa fi waliin jireenyaa kan ittiin calaqqisamu irree Oromootaa incitii injifannoo Oromoodhaa akka ta'e hunduu itti walii galaa.